Arras. Solan bor dogongoruu danda'a. Of course dogongoruu danda'a namni hin dogongorre hin jiru. Solan gaarii hojjeta. Gaarii hojjeta. Bakka ati gaarii hojjettetti gaarii hojjette. Si jedhuun qaban akka namummaatti, akka oromummaatti. Si galee fakkeenyaaf wanti anaaf si nama arra waliin fideen waa sobsiisu irra guddaan oromummaa. Irra guddaan oromummaa. Amantaan qofa amantaan tokko miti. Ani muslim, ati kristaan. Oromummaa waan gidduu keenya jiruuf waan tokko waan irratti waan waliin qabnu kana irratti kan waliidha. Waan waliin qabnu irratti. Waan waliin hin qabne immoo walii kabajaa deemna. Fakkeenyaaf ani maaliif inni viidiyoo kana gadi ba'ee dalagee sirbi nan ilaallatu. Waa'een Soolan na ilaallata. Akka ajaa'ibaatti na ilaallata. Ituu ati waa'een koo sin ilaallatu na jette maqaa Oromoo miti jedhu. An Oromoo miti jedhi gashi bakka itti gasha yoo jiraate. Yookaan afaan Oromoo kanas abbaa gashituuf yoo qabaatte gashi. Gaafa sana waa'een kee na ilaallatu. Yookaan namummaa ati ilmoo namaadhaati. Namummaarraa yookaan gara malaayikaa rabbiitti yookaan gara seexanaatti jijjiiramuu qabda. Waan sanaan ala waa'een kee akka ajaa'ibaatti na ilaallata. Ituun ilaallatu ta'eeti as sooshaal miidiyaa irra baatee viidiyoo dalagdee viidiyoo kee irratti namni komentii laatee atis kan namaa irratti laattee waan hawaasaaf ta'u. Fakkeenyaaf namoota eenyummaa isaanii hin beekne warroota afaan keenya viidiyoo hojjechuuf jee achi keessatti maal jedhe beektaa mucaan sun na ajaa'ibe nama umuriin naan gadiidha. Umuriin isaa 20 jalqabaa keessa nama jirudha. Hakkii jedhe waan ajaa'ibaa ati eessatti dhalatte tu na jedhaniiti ati warra eessaa dhadhaniitu na gaafataniiti an Oromoodha jedheen itti maa'edha. Maaliif ennaan yeroo ammaani bakka akkasiitti dhaladhe jechuun gaafati bakka akkasiitti dhaladhe jettu namni gandummaatti achi galaa'edha. Fakkeenyota garaagaraa kaasee buna Finfinnee kana keessa namni yeroo buna dhuguu jedhe nama ganda isaa biraa malee dhaqeen nu godhe agartee sadarkaa gandummaan kee agartee rabbi jedhi Soolan amma kanaadha. Fiyyuu ati waan dubbattu kanarratti akka uumaan sirraa beekutti dubbatta taanaan akka hawaasni jaallatutti dubbatta taanaan hawaasni kunoo gadi bu'ee waan gadi bu'ee haasa'a. Kunoo eenyu maqaan fakkeenyaaf ajadamsaa iddootiin fudhadhu waraqaa iccitii sana kan nyaatee fi maqaa Taaddasaa Birruufaa maqaa gootota meeqaatti keessa jira. Ituunni gaafa sana waraqaa sana ciree nyaanne ta'eeti umriin Taaddasaa Birruufaa umriin namoota maqaan isaanii achirra jiru gaafuma sana dhuma ture. Gaafuma sana raawwata ture. Jarri waaqoo eenyudhaan maqaan isaa inni muslima jeneraal Taaddasaa Birruufaa amantaa biraadha kan isaan hordofan. Amantaan nama hin daangessu namummaa. Amantaan nama hin daangessu oromummaa. Namni ganda jala dhokate jettee namootu mumti ganda sanaa yoo isaan dhufanii gandatti dhalatte arrabsan akka isin maaliif akkasuma jettu hin jedhin nama sana qofa godhi fayyadam. Eeggadhu si aarsanii namoonni waan hin taane si dubbachiisuu danda'u. Kun obboleessi kee wallaalaa tokko dhaamsanni si dhaamudha. Akki irra jirtu sirriidha. Gaafati dogongorte akkuma narra si qeeqan gadi ba'e. Gaafa dogongorte sina qeeqi bilbila kooyyuu qabdaa naa bilbiluu dandeessa sagalee naa qabuu dandeessa. Kun immoo waan sooshaal miidiyaa irratti ta'eefin ba'ee sirratti dubbadhe. Yoon asirratti sirratti dubbadhe malee yoo ani sitti hin dubbanne inni ganda keetti dhalate ati dogongorteetta jedhee sitti hin dubbanne eenyu sitti dubbata dura. Jecha Jawaar Mohaammed tokko yaadatta yoo ta'e maraataan tokko Arsii keessaa ba'ee yoo ganda biraa arrabse namni maraataa sana dura qabu ilmaan siikoo mandoo ta'uu qaba. Wallagga keessaa yoo ba'e namni nama sana dura qabu nama Wallaggaa ta'uu qaba jedheen ani ati maraataadha jedhaan jiru. Na hubatte akkasi Maarqosiif hin kenna. Ayyee galata. Maarqos anaa dhufu. Nagaan siniif haa ta'u akkam jirti? Jirra akkam nagaa keeti Maarqos? Baga jiraattanii yaa'u sheekaa himad dubbatanii jiru waan hundaayyuu akka gorsaatti barbachuudhaan. Waan namni qabxiin isaa inni dubbate keessaa sagaleen Maarqos irratti bilbilame natti fakkaata. Amman jira? Bakka tokko dhaabadhaa himaa jirta taa? Koi akkasi makiinaa keenya jira kanaaf koi wifi hin disko. Ayya haa godhatu.
So kanafi badama ila Oromoon yeroo ammaa akkuma amma Ahmad jedhe yeroo ammaa kana baay'ee of eeggachuun barbaachisa waan miidiyaa irratti poost godhan beekte maaliifi waan dhugaati dubbatte irra waan xiqqoo dogoggoraati dubbattetu irra fudhatama qaba irra vaayiraalii ba'a. Jechuun nama viidiyoo sana hundi keenya arginee jirra. Viidiyoon sun maarratti dubbatame kan jedhus immoo dhugaan lafa jiru hunduma keenya ilaallata. Jira. Yoo viidiyoon tokko jechuun waan Oromoo tokko yoo Arsiillee haa ta'u Wallagga ta'u Jimma ta'u Daazin Maatar wanni tokko fakkeenyaa fi artistiin tokko akkamitti akka keessoofeeffamuu qabu maal ta'u akka qabu sana ilaalameet irraa dubbatama. Garuu inni maal dubbate waan sana keessa dhugaan jiru maali? Maaltu sirrachuu qaba jechuun isa namni keenya yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti waan xixiqqoo dogoggora jiru fuudhee oofa. Kanaafillee dammaqaa ta'uu qabdu yeroo kamiyyuu gaafa waa poosti gootan kan gaafa qeeqa fudhattanii sanaafillee dammaqaa ta'uu qabda. Siigalee adama viidiyoo sana kaasteetta viidiyoo sana kaasuullee sin barbaachisu yookaan ediit gochuu dandeessa turte. Haa ta'u kuniyyuu kabaja Oromummaati. Kanumaafiyyuu galatoomii nan dogoggora jechuun waan guddaadha. Ammas taanama viidiyoo sana achi deebina. Viidiyoo sana si duwwaa miti namni duut godhe aniyyuu sheeminna qabatee viidiyoo sana duut godheera. Jechuun artistoota nu akka Oromootti artistiin ganda hin qabu. Mitiire artistiin kan Oromooti malee ganda hin qabu. Garuu maaliif artistii tokko fuudhanii dhaqanii waa ganda tokkotti akka geessantu nu galaa hin jiru beektaa? Keessumaa immoo dhiifama naa godhaate waan dhugaa tokkoon dubbadha yeroo baay'ee waan dhugaa gaafa dubbadha namni hin jaallatu. Ijoolleen gara keenyaa kun waan xiqqoo tokko gaafa dubbattanii duulatu baay'ata. Anuma kaarraa kaasi. Ani waan an keessa darbee waa hedduu keessan darbee dhiifama naa godhe. Waan biraa godhee miti. Jechuun miidiyaa kanarratti Oromoodha jennee olii gaddeemnee amantaan osoo hin qoodin gandaan osoo ol hin qoodin dhugaa irratti dubbanna. Gaafa dhugaa irratti dubbannu sun immoo yeroo baay'ee eebootu nuti darbatama. Waan baay'ee keessa darbinee jirra jechuudha dhugaa dubbachuuf. Ijoollee baay'eetu bare masaraa akka yoonii dirribaa fa'aa waan dhugaa tokko gaafa dubbatan ganda isaa waan ta'eef ganda isaa miti waan ta'eef maal amantii biraadha waan ta'eef waan akkasii fa'aa fidu kun dogoggora guddaadha Oromoo kana dammaqinsa qabaachuu qaba. So miidiyaan kuni akka Oromootti baay'ee booddeettafummaa qaba beektaa. Tokkoffaa miidiyaa kanarra kan jiru nama akka Ahmad fa'aa yeroo baay'een argaman. Xiqqoo darbaniitu argamu namoonni nama gorsan namoonni waan dhugaa keessa ilaalan jechuudha. Garuu baay'een ijoollee Oromoo asirra jirru yeroo baay'ee waa diteelii keessa gallee hin ilaallu. Ishee irra keessa ishee bakkeetti argamtu duwwaa fudhateeti deema namni keenya. Kanaaf atillee hin aarini warri isatti aarta illee dogoggora qabdu jechuu barbaadeeti. Artistiin kan hunda keenyaati malee kan isaa kan Wallaggaa kan Arsii jennee deemuun kun dogoggora. Security'n seera qaba. Amma viidiyoo sana nama hundumatti ilaalle amma yoo dubbanne dhugaa dubbachuuf duuti godhe dhaqa laala. Biyya jirru kana keessatti jechuudha amma himad. Fakkeenyaaf intinaan akkasii kan qophaa'u yookaan security'n akkanaa kan qophaa'u. Amma takka Abdii Boos hin galchimee mucaa gaazexeessaa sana tas jala jiraati gaazexeessaa tokko beeytaami dhiifama sooli Abdii Boos jedha. Ababaa darbadhu dhiifama Maarqos si dhaabuu koo gidduutti. Abdii Boos jedhaaf ababaa ol darbadhu. Gashiyaa dhugaa dubbachuufi akkaataan itti qophaa'e suni security'n qopheessan suni rakkina artist miti rakkina artistii sanaas miti rakkina security illee miti namoota waan kana yeroo waa qopheessan they have to akkamitti hawaasatti tola maaltu bareeda maaltu irraa bareeda kan jiru ilaaluu qabu turan malee dhimmi kun dhimma arsiin ilaallatu dhimma Oromummaa dhimma qophee nama qopheesse sanaati ilaallataa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya kanatti fakkeenyaaf night party yoo deemte night party bakka namni hocaa bakka dukkanaa bakka namni walee wujin yoo jiraate security'n akkanaa sirriidhanii qophaa'a. Garuu bakka sana kan jiru dhugaa dubbanna yoo jenne shamarran duwwaatu guutee jira. Mana cidhaa fakkaata. Namatti tola. So namni kun Oromoodha jedhee Oromoo gidduu dhufe. Halagaan hin jiru. Sabaaf sablammiin achi keessa hin jiru. Ijoollee Oromoo duwwaadha. Ijoollee Oromoo keessaayyuu baay'inaan shamarran yoo agartan. So maaliif mucaa sana akkas akka godhantu nu galuu didee tarii akkaataatti intinaa qopheen sun qophaa'eetu dogoggora malee warri fuutanii waan hundumaa gara gandaatti geessan ammallee boorlee dhaabbadha. Adaraama keessan ijoolleen Oromoo. Gaafa ijoolleen addarra amantaa walitti buutu. Gaafa gandaallee walitti buutu. Waan hin taane keessa galtaniin borcinaa dubbii keessa galaa laala. Namni beekaan tokko gaafa waa duwit godhu maal dubbachuu barbaada jedhanii ilaaluun baheessaa jechuu barbaadeeti malee ani akka kootti dhiifama naa godhaa sooranii amma bara isaa baay'ee nuuf. Garuu viidiyoon hojjete sana keessaan dogoggora tokko illee hin argine. Garuu dhumarratti jecha inni jedhe sana dogoggora harree maal jedhe sana ta'eeru kana namni kun islaang jecha namni kamuun dubbata gaafa waa hojjetu. Yoo jechuuf jenne immoo baalegeen Oromoo keessa baay'ee guutee jira. Anama fakkeenyaaf daalacha
namni caalaa dura dursee viidiyoo isaa suuraa isaa poost godhee sagalee ta'eef hin jiru jalqaba jechuudha. Yeroo jalqabaaf mana koo irratti namni takka viidiyoo koo namni 50 ilaalee hin beeku. 58 ilaalan ijoolleen na arrabsaa turan. Wallagga arrabsaa ture, haadha Oromoo arrabsaa ture, maal jedhaa turan. I don't care sagalee isa darbiyan. Gaafa Oromoon akka Oromootti tokkummaa qabaannee gaafa halagaan irratti duulu Oromoon rakkina keenya kaleessaa dhossine har'a immoo gaafa diinni nurratti ka'u immoo sagalee walii ta'uu danda'uu qabna. Rakkina keessaa walii wajjin haasofna, wal arrabsina, wal coqqolla, wal hamanna. Rakkina qabu kun. This is personal kan keessaati maatiidha nuti. Alagaan akkamitti nu ilaala. Amma yoo kee amaari tokko daalachaa geesse hin gammadaa Oromoon haadha Oromoo arrabsade hin gammadu maaliif ilma Oromooti. Kanaafi yeroo tokko dhugaa ilaala. Dhugaa Rabbi immoo kun tokkummaa macimsuuf malee mucaan kun badaa viidiyoo kana waan hamaa ta'a jedhee isin hojjenne aareeti inaaffaadha. Inaaffaa jechuun maal? Inaaffaa dhugaa. Akkamitti namni Oromoo tokko kamatti fuula namaatti akkas ta'a. Bashannanuu dhaqe saba isaa wajjin kolfuu dhaqe. Kan keenya aartistiidha. Ilaalaa waan hundumaa gaafa gootan jechuu barbaadeeti. Kanaafati borumaaf taanillee gaafa namni maal jedhu miira keessan galini waan dhugaa hojjetu tokko hojjedhu beekaati suubata malee wallaalaa yoomuu isin hubatu kana beeki. Jireenya keessatti waa tokko beekuu qabdu. Gaafa waan dhugaa tokko dubbattu nama sitti duulutu baay'ata. Gaafa duuriyyeef baalagee taatu immoo nama hedduutu si faarsa. Inni beekaanoo koomentiilee siin kenna. Siin jajullee taa'ee si ilaala maal hojjechaa jira mucaan kun siin jedhee. Yoo ati waan dhugaa hojjette immoo inni beekaan si jajaa wallaalaan si tuffataa jechuudha. Akkuma Alii Birraa jedhee wallaalaan biyya diigee beekaan biyya ijaaree jira. Kana hubachaa deemaa jechuu barbaadeeti. Haasaan sitti dheeressa yoo ta'e dhiifama. Yaaduma gaarii jirtu walaqqubaa qabaannu mari'achuun gaariidha jabaadhu. Galatoomii ulfaadhu Maarkos. Ulfaadhu. Thank you. Abdii boos. Akkam jirtu Sool Fayyumaa? Jirra galata Waaqayyo akkam. Ustaaz akkam jirtu Nagumaas Maarkos? Nagaa fayyaa alhamdulillah Abdii baga nagaan dhufte abbaa. Thank you galatooma. Jira galata Rabbii. Galatooma gammadee mangale baay'inatti tolee jechuun baay'ee jalqaba irratti viidiyoo sana hundumti keenya argineerra dhugaa dubbachuuf Sool waan sirrii dubbatee iddootti dogoggore illee viidiyoo ustaaz sila hojjettan argeen ture jechuun yaada kan kootii guutummaadhumaan guutuutti lafa keessaniittu Maarkosis amma dubbateera. Sool viidiyoo sana irratti waan sirrii dubbate iddoon itti dogoggore immoo itti himtaniittu anis isumadha. Jalqaba irratti waa'ee Sool gabaabsee wantan dubbachuu barbaadu Sooliin har'a miti kan beeknu hundumti keenya iyyuu beeknu sooshaal miidiyaa kana irratti jechuudha. Nama lagaan Oromoo qooduun beeknedha. Dhugaa dubbachuuf nama dhugaa jaallatuu fi nama haqa namaa eeggatu lagaan guyyaa tokko iyyuu Oromoo adda baasee yeroo